Ayya shama kam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessanuu nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqayyo naa galatu kunoo gaa aras wanta sirriitti isin fayyadan dhibbaaf dhibbatti kan isin gargaaranii wantoota ittamanii gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaani wantoota isin gargaaran Facebook Messenger irratti settingiilee torban isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Settingiilee torban kana irratti gaa Facebook Messenger yookiin Messenger keessan irratti wantoota garaagaraadhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Wantoota garaagaraadhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu. Settingiilee torban kana beektanii naani Facebook Messenger yookiin Messenger keessan irratti homaa wanti tokko iyyuu wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha. Kanaafi wantoota torban kana hanga xumuraatti viidiyoo kana addaan kutiin daawwadhaan isinin jedha. Wantoota torban kana beektanii naani wanti tokko wanti isin rakkisu hin jiru haala bareedaa ta'eetiin Facebook Messenger keessan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti daawwadhaan isinin jedha. Guyyaa irraa gara channel kana kan dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isinin jedheera. Ani maqaan kiyyaa Elsa jedhama. Jalarraa OTS Elsa ka jedhu subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jiru cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa akka ofiin isin qaqqabu godhachuu ni dandeessuun isin jira. Baay'een keessan immoo gaaffii naga gaafatanii jirtu jechuudha. Koomentii irratti dubbiseetiin jira. Gaaffii keessan immoo hundi isaayyuu furmaata argachuutii ni danda'a jechuudha. Kanaaf egaa furmaata kan ta'u furmaata gabaabaa jechuudha. Baay'een keessan Play Store koo kas ta'ee imoon kuyyaa kana rakkisaatti jira. Wantoota baay'ee jettanii barreessitanii jirtu jechuudha. Kanaaf immoo gaa wanti isin gochuu qabdanii ammaan dura viidiyoo hedduu kan barumsa qaban kan isin fayyadan dhibbaaf dhibbatti kan isin gargaaranii channel koo irratti isiniif gadhiiseetiin jira. Garuu amma hordoftoota 8,500 oliin qaba jechuudha. Baay'een keessan in ilaaliin in hordofin jirtu. Kanaaf channel koo keessa seenuudhaani viidiyoolee barumsaa kan isin fayyadan kan isin gargaaran waan jiraniif channel koo keessa gad seentanii akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan garanaarraa xiqqoo isheen channel koo keessa gad seentanii viidiyoolee hedduu ni argattu. Galaa daawwadhaa baay'ee tokko itti gammaddu isin gargaaran isinin jedha. Gaaffii warri naga gaafatanii gaa channel koo kana keessa seentanii sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo isaa ilaaltanii kanaaf egaa xiqqoo isheen haasaan isinitti baay'isee soorii isaa fi amma gara barumsichaan isin dabarsa gara iskiriinii irra deemee waan isinitti agarsiisuuf isteeppii kiyya sirriitti hordofuu qabdu amma gara barnootaa irratti isin dabarsa. Okay, kuno hordoftoota yaa walitti deebineeti jira. Egaa settingii ani isinitti agarsiisaatii deemu yoo bilbila kan keessan irraa dhabdanii wanti isin gochuu qabdan jechuudha. Messenger keessan Play Store keessa seentanii update godhachuu qabdu jechuudha. Warri Play Store keessan isiniif hin hojjenne yoo jiraattan immoo linkii isaa Telegram kiyya irraa isiniif nan kaa waan ta'eef maqaan Telegramii kooti OTS Elsa ka jedhudha. Eessa teessanii yoo search gootanii in argattu waan ta'eef ergi search gootanii booda gaa si linkii garaagaraa viidiyoolee garaagaraa addana jala waan isiniif kaa'uuf download godhachuu ni dandeessu itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf uumaa wanti isin cinqoo tokko hin jiru. Settingii ani isinitti agarsiisaatii deemu yoo Messenger keessan irraa dhabdanii dirqama update godhachuu qabdu jechuudha. Amma settingii torban iyyuu isinitti nan agarsiisa. Settingii torban bukkeetti immoo wantoota isin fayyada wantootni baay'ee waan jiraniif bukkeetti illee isinitti agarsiisaatiin deema akka boonesitti jechuudha. Sirriitti steppii kiyya hordoftu jechuudha. Amma jalqabaa fi settingii isa tokkoffaan isinitti agarsiisa jechuudha. Settingii inni tokkoffaa amma fakkeenyaa fi ergaa nama tokkoof ergatanii jechuudha. Ergaa nama tokkoof ergatanii kaatanii ergaan sun yoo dogoggora qabaate jechuudha. Ergaan sun yoo dogoggora qabaate deebistanii dileetii gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan isin dileetii gootanii of biraa qofaa osoo hin taane nama ergitaniif sana bukkee erginni achi ga'eeyyuu erkatti dileetii gochuu ni dandeessu jechuudha. Kana gochuufi amma fakkeenyaaf meeseejii kana haaya akkam jedheetii nan erga jechuudha. Saniin booda meeseejiin kun akkuma ilaaltanii deemeeti jira jechuudha. Nama sana bukkee nama ergeef bukkee deemeeti jira. Achi booda namni suni osoo hin dubbisiin isa ta'u ergi dubbiseen booda as bilbila kiyyarra taa'ee dileetii gochuu danda'a jechuudha. Kana gochuuf egaa meeseejii ergitan sana sekeendota muraasaaf gadi qabdu jechuudha. Achi booda ergi sekeendota 2-3 gadi qabdanii remove ka jettu bukkee kanarraan achi booda wanti isin argatanii remove for everyone kan jettu ishee kana innaa isin cuqaastanii nama sana bukkeedhaa dileetii ni ta'a isin bukkeedhaas dileetii ni ta'a. Achi booda remove ka jettu kana cuqaastu jechuudha. Amma guutummaa guututti namni isin ergitan suni meeseejii yoo dogoggora ergitan illee isin irratti arguu hin danda'u jechuudha. Deebistanii erkatti dileetii gochuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf wanti isin ciqqoo tokko hin jiru jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa bifa kanaatiin meeseejii yoo ergitanii yoo dogoggortan isa ta'u yoo akka dingataa meeseejiin suni isin hin barbaachisu ta'e dileetii gochuu ni dandeessu iddoo lamaan irraa jechuudha. Amma settingii isa lammaffaan isinitti agarsiisa. Settingii inni lammaffaa immoo fakkeenyaaf
Fakkeenyaaf kuni jaalalee koodha yoo ta'e jechuudha. Namni kun jechuudha fakkeenyumaaf isinitti agarsiisaa jira. Namni kuni jaalalee keessan yoo ta'e inni dhiiraas inni durbaas amma fakkeenyaaf jaalalee keessan dhokfachuu ni maltu ta'a. Namni akka dingataa yoo meesenjerii keessa seenee maqaa jaalalee keessanii achumaan argee wanta isin nama sana faana haasaftanii arguu ilaaluu waan danda'uu fi maqaa kan biraa itti geddaruu ni dandeessu ofii keessanii. Nama sana maqaa isaa itti geddaruu ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf nama kamiyyuu amma fakkeenyaaf nama tokko nan filadhaa achi booda gara chaatii irra nan gala jechuudha. Gara profaayila isaa keessa ergi seentanii booda profaayila isaa keessa akka seentaniini wanti isin gootanii maqaa nama kanaa geddaruu ni dandeessu jechuudha. Bilbila keessan irra teessanii amma kana gochuu fi gubbaa kanarra mallattoo I kan ni jirti jechuudha. Ishee kana innaa isin cuqaastanii ishee gubbaa kanarraa al tokkoof ishee kana cuqaastu jechuudha. Achi booda xiqqoo ishee gadi siqxanii jechuudha. Nicknames kan jettu ishee kana mallattoo ishee kana cuqaastu jechuudha. Nicknames kana innaa isin cuqaastanii iddoo kanarratti set nickname kan jettu jirti jechuudha. Kanaafi wanti isin gootanii kan iddoo kanarratti cuqaastu welcome kan jedhu ishee kana jechuudha. Welcome kan jettu ngootu jechuudha iddoo kanarratti. Achi booda ammas dhuftanii nickname kan jettu ishee kanarrallee welcome gootanii ni keessu jechuudha. Achi booda amma sit ni jettu amma gara boodaa deebi'uu qofaadha jechuudha. Amma gara boodaa innaas hin deebitanii maqichi isiniif gaddarama. Waaw baay'ee nama ajaa'iba. Amma bifa kanaatiin welcome naa jedheetti jira. Kanaafi refresh gochuu qofaadha jechuudha. Innaa maqaa kennitanii fi kaatanii refresh gochuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Amma siitingii isa lammaffaa bifa kanaatiin xumurree jira jechuudha hordoftoota tiyya. Amma siitingii isa sadaffaa isinitti agarsiisa. Siitingiin isa sadaffaa amma fakkeenyaaf nama kana bilookii gochuu yoo barbaade jechuudha. Bilookii jechuun silkii amma fakkeenyaaf meesenjerii keessan qofaarraa bilookii gochuu ni dandeessu jechuudha. Meesenjerii qofaarraa feesbuukii hundumaarraa osoo hin taane meesenjerii qofaarraa akkuma inni karaa meesenjerii isinitti naasofne godhachuu ni dandeessu. Kana godhachuudhaaf karaa meesenjerii akka inni isinitti naasofnee fi wanti isin gootanii ammas mallattoo I kan jettu ishee kanarra jirti jechuudha. Mallattoo kanarraa al tokkoof cuqaastu jechuudha. Innaa isin kana cuqaastanii wanti isiniif dhufu ishee kanarra block kan jettu jirti jechuudha. Blockiin kun egaa haadhuma ishee blockii goosuu hin taane yoo barbaadanii iddoo hunduma isaarraa blockii gochuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo meesenjerii keessan qofaarraa akka inni karaa meesenjerii isinitti naasofne block gochuu ni dandeessu. Kana gochuufi block ishee jettu kana cuqaastu. Block ishee jettu kana innaas hin cuqaastanii iddoo kanarratti block message from jedhee maqaa nama sanaa isiniif kaa achi booda iddoo kanarratti isa jalqabarra jiru kana cuqaastu jechuudha. Innaas inni isa kana cuqaastanii namni kuni karaa meesenjerii isinitti haasa'uu hin danda'u. Yoo barbaadan haadhuma ishee bilookii gochuu yoo barbaadanii isa kana cuqaastanii bilookii gochuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Amma siitingii isa afuraffaatti isin dabarsa jechuudha. Siitingiin inni afuraffaa ammoo gara deebitanii jechuudha. Gara deebitanii gubbaa kanarraa mallattoo profaayila keessanii ni cuqaastu jechuudha hordoftoota tiyya. Mallattoo profaayila keessanii gubbaa kanarra ni jirti. Ishee kana al tokkoof innaas hin cuqaastanii wanti isiniif dhufu bifa kanaatiin innaas isiniif dhufu jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaaffii yeroo baay'ee na gaggaafattanii jirtu nama bilookii godhee akkamittiin bilookii sanarraa hiikaa bilookii godheetiin ture deebi'ee akkamittiin irraa hiikaa kan jedhamuu fi sana argachuuf jechuudha. Amma isin nama bilookii gootan tokko irraa hiikuu yoo barbaadanii pupil kan jettu jirti siitingii keessa. Profaayilii keessan keessa akka seentaniini pupil kan jettu kana innaas hin cuqaastanii block pupil kan jettu kana ishee kana cuqaastu jechuudha. Achi booda innaas kana cuqaastanii amma akkuma argaati jirtanii warrootiin kanaan dura bilookii ofirraa godhee bifa kanaatiin naaf fidee jira jechuudha. Kanaafi unblock gootu jechuudha. Ishee kanarra cuqaastanii unblockii gochuu qofaadha jechuudha. Amma bifa kanaatiin innaas unblockiitti buutanii unblock on Facebook kan jettu ishee kana cuqaastu jechuudha. Amma Facebookii keessanirraas meesenjerii keessanirraas bifa kanaatiin unblockii gochuu ni dandeessu jechuudha. Ishee kanarra cuqaastu unblockii isiniif ta'a jechuudha daawwattoota tiyya. Baay'ee salphaadha jechuudha. Homaa wanti tokko isin rakkisu hin jiru. Kanaafi homaa waa tokko hin cinqamiina karaa kamiin nama bilookii godhee irraa eeka jettanii. Amma siitingii isaa shanaffaan isinitti agarsiisa jechuudha. Siitingiin inni shanaffaas gaaffii na gaafattan keessaa ni jira jechuudha. Innis meesenjeriin koo suuraa naaf hin buusu jettan garri walakkaan keessan akkas jettanii garri tokko immoo meesenjerii koo viidiyoo fi footoo wal faana buusee na rakkisaati jira jettan. Amma gaa fala sana argachuuf jechuudha wanti isin gootanii profaayilii keessan irratti tokkoof cuqaastu achi booda siitingii keessa akka seentaniini footoo and miidiyaa kan jettu jirti. Footoo and miidiyaa kana innaas hin cuqaastanii iddoo kanarratti daawwattoota tiyya. Iddoo kanarratti
amma fakkeenyaaf kan koo oonii ta'ee hin jiru waan ta'eef suuraas ta'ee viidiyoo gadi ofiisaatiin hin buusu jechuudha. Kanaaf uumaa waa tokko narratti bu'ee istooreejiin koo hin guutu jechuudha. Yoo ammoo automaatikii akka inni suuraa garaagaraa ofiisaatiin seevii gaalarii keessanitti isiniif godhu yoo barbaadani kana oonii godhachuu qofaadha jechuudha. Ani hin barbaadu waan ta'eef ani oonii hin godhu jechuudha. Ofii godheen gara boodaa deebi'a jechuudha. Amma siitingii isa taanuun isinitti agarsiisa jechuudha. Siitingii inni jaaffaa inni taanu jechuudha. Kan inni argamu amma fakkeenyaaf kan isin fayyadamtanii Facebookii 2-3 fayyadamuu ni dandeessu. Facebookii 2-3 ennaa fayyadamtanitti Messengerii keessan irratti Facebookii gosa sadansaayyuu fayyadamuu barbaaddu yoo ta'e wanti isin gootanii ammas gara profaayila keessanii al tokkoof cuqaastu jechuudha. Gara profaayila keessanii ennaa cuqaastanii xiqqoo ishee akka gadi siqxanii ni hordoftoota biyya switch account kan jettu jirti. Switch account kana ennaa cuqaastanii amma iddoo kanarratti akkuma argaa jirtanii add account kan jettu jirti. Add account kana al tokkoof ennaa isin cuqaastanii email yookiin paaspoortii garaagaraa isin gaafata kan feesbuukii ittiin banatan iddoo kanarratti guutanii aaddii gochuu qofaadha jechuudha. Kanaaf feesbuukii gosa 5-4 yoo qabaatanii iddoo kanarratti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf uumaa waan tokko wanti isin cuqqu jiru meesenjerii keessan irratti feesbuukii amma barbaadan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Amma siitingii inni dhumaa jechuudha. Inni dhumaan isin gargaara jedheeti yaadu amma fakkeenyaaf nama tokko jaalala keessanas ta'u namoota barbaadan kamiiniyyuu jechuudha. Secret chat wajjin haasa'uu ni dandeessu. Secret chat maal faayidaan isaa yoo jettanii namni suni wanta meeseejii wajjin haasoftan hunda isaa jechuudha. Akka securitiin isaa cimu eenyullee akka arguu hin dandeenye hakaroonni illee yoo mataa isaa namni kamiyyuu feesbuukii keessa yoo haakii godhe salphaatti meeseejii isin nama sana duukaa haasoftanii arguu hin danda'u jechuudha. Kana gochuuf wanti isin gootanii fakkeenyaaf nama tokko nan filadhaa jennu. Akka nama kan filadheeni iddoo kanarraa tokkoof nan cuqaasa jechuudha. Isaan booda iddoo kanarratti jechuudha. Achi booda iddoo kanarratti go to secret conversation kan jettu ishee kana cuqaastu jechuudha. Ishee kana innaa isin cuqaastanii iddoo kanarratti okay isin gaafata mallattoo okay jettu kana cuqaastu. Amma ofiisaatiin secret chat isiniif godha jechuudha. Bifa kanaatiin mallattoo qulfii irra isiniif kaa'a jechuudha. Kanaaf secret chat haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Achi booda secret chattiin keessanii oonii ta'uu qabdi. Ishee kana oonii gootu turn on gootu. Achi booda bifa kanaatiin nama barbaadan sana duukaa haasa'uu ni dandeessu. Amma akkuma argaa jirtanii nama sana ajjuu waan hin barbaade haasa'uu ni danda'a. Iddoo kanarratti illee optionii yookiin filannoo kan biraan ni jira. Filannochis immoo kunoo akkuma argaa jirtanii bukkee kanaanii mallattoo alarmii kan fakkaattu ni jirti jechuudha. Mallattoo alarmii kana ennaa isin cuqaastanii meeseejii ennaa barreessanii fi turtii hammamii booda akka inni bira gahu kan jedhu ishee kanarraa filachuu ni dandeessu jechuudha. Kanarraa amma saayitiitti illee filachuu ni dandeessu. Meeseejii ergitanii kaatanii sekeendota muraasaa fi daqiiqota muraasaa booda akka inni achi gahu godhachuu ni dandeessu jechuudha. Amma wanti itti isiniif dabalu ni jira hordoftoota tiyya. Wanti itti isiniif dabalu immoo warri online irra jiraachuu koo karaa meesenjerii akkamittiin dhoffadha warra jettanii fi salphaadha jechuudha. Kana gochuuf egaa gara profaayila keessanii deemtu kanarra cuqaasuudhaani kanarra cuqaastanii gara profaayila keessanii ennaa isin deemtanii wanti isiniif dhufu jechuudha. Active status ka jettu ishee kanarra jechuudha. Kanarra cuqaastu achi booda iddoo kanarratti oonii ta'ee jira kan koo amma namni chaatii irra jiraachuu koo ni beeka jechuudha. Kanagaa dhoffachuu yoon barbaade ishee kanarra cuqaasee ofii godha jechuudha. Amma bifa argaa jirtaniin turn off jechaa jira. Ishee kanarra cuqaastu achi booda meesenjerii ennaa fayyadamtanii namni online irra jiraachuu keessaniif dhiisuu keessanii hin beeku jechuudha. Bifa kanaatiinidha kan isin sirreeffattan jechuudha hordoftoota tiyya. Baay'ee tokko salphaadha baay'ee tokko isin gargaara jedheetiin viidiyoo kana isiniif hojjedhe jechuudha. Siitingii inni kan biraa inni boonusii kan biraa isiniif dabalu immoo ishee kana oonii godhachuu qabdu hordoftoota tiyya. Data akka inni isiniif qusatuu fi tarnu oonii godhachuu qabdu ishee kana jechuudha hordoftoota tiyya. Ishee kana oonii godhadhaan isiniin jedha. Kunoo gaa boonasoota lama isinitti agarsiiseetiin jira. Wanti narraa isinitti agarsiise kun baay'ee isin fayyada. Wantoota kana wanti isinitti agarsiise kanatti fayyadamtanii wantoota barbaadanii fi itti fayyadamuu ni dandeessu. Kana beektanii naan egaa wantoota kamiyyuu isin rakkisan jechuudha. Baay'ee tokko isin gargaara jedheetii yaada. Akka isin gargaaru immoo abdiin nan qaba. Viidiyoo kana hundumti keessan like osoo hin godhin hin beekna. Please hundi keessan
keessanuu like godhaan isiniin jedha. Like kennaa gootan na jajjabeessu. Viidiyoolee kana caccaala babbareedan wantoota isin gargaaran wantoota baay'ee isiniif hojjechuudha nan danda'a jechuudha hordoftoota tiyya. Baay'ee tokko isin fayyada jedhee wanta yaade isiniif ga'uudhaaf yeroo kamittiyyuu ani qophiidha jechuudha. Viidiyoo taanu kan barumsa guddaa qabu wantoota gaggaarii isiniif qabadhee dhufa. Ammas nagaan naaf tura isinin jaaladha isinin kabaja. Ciao.